Ada badda ciisa achirra jedha lachuu. Du'aaf ta'a guys kun nu harka du'aa nurraa hin barbaannu taa'u godhaa zeeroo dura na baasa. Eenyuun Taa'u ajjeese zeeroo dura na baasa guys. eenyuun du'ee beeka. Ati du'a barbaadda nu du'a hin feenu habiibi. Milkii amboomee kootu takkan danda'u kootu yoo albaatii baaldiinsi jalaan arii. Dhiifama siin boone namatu nama aarsee waa afaanii nama baasa. Rakkoon qabu. Jaamsi jirta. Milkii kootuuti sii wasafaa mana akkaataan alaali takkaa miti afur hin danda'u kootuun alaali. Nde nyaata wayinu wal nyaachifna dirqama bar jechuun namu waan riiskii ofii nyaataami. Atamma gaafa dhalatteet yeroo ma barattu san takkaa biyyamma jirtu kana hin deemette yaaddee siin boone yaaddee beektaa? Jechuun biyya amma jiru waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jaamsi akkam jirtan eegeedha habiibi. Jechuun biyya kana deemaa jedhee yaadee osoo hin taane sanee miti bar. Namni waan nyaatanii fi waan odeessanii fi waan bobeessanii dhabanii jetteedha Oromoon. Namu gaafa dhalate riskii isaa waliin dhalate waan nyaatuu fi waan dhugu jechuudha. Gen akkasumallee jibban isin isii irraa qabdan maa inni yoo anama fakkeenyaatti jaarsitti duraa taate sirratti yoo deebisee tabiraa lammata dabale maa inni jibbaan ati sirraa qabdu maal si goote? an jibbaa masaan urraan qabu garuu tana duubarra fuudhan hin jaaladhu malee. Kainee waalaa mittaa gabu. Eeshe kaanchi bafit ሶስት አግብቼ አትሞ አራተኛ ረት ወሲ ፊደው እንደ አራተኛ ማማሊ ያኔ ወርዲያ መናቲ ሞ አራተኛ ረከነ fuudhan ኢንሻአላህ ማመነ ከና ሀበ ያባክ ያሰንጋኔ ጎቢቢ ምን ሆነክ ነው akkana dhaabattanii haftan malee nullee sadii afurii gadi fuudhu. Akkanuma dhaabadhee hafa malee maa arfaffan fuudhan yaa'uusu billaahi lamman faallee osoo taate wanta kabar arfaffa maa inshaallah ija na hidhanii na heerumsiisan moo gaafa heerumsan uduu ijaan argu. Kana asiin biyya keenya isaa wayisee jira biyya keenya isaa wayisee jira. Lammaffaa okay lammaffaa no sadaffaa iyyuu ni heerumu lammaffaa okay. Biyya keenya sanii seerri hin jiruumi. Yoo kabajaa didde durriyyaan quca marra si kaateetuma siin qajeela manatti dubbii jaarsa kafixu waa itti suuqanii. Wallahi mana sani isa zafazzafee isa biraa deema akkam. Mee tamtu zafazzafee gaarra? Tamtu tazafazzaftee akka goote takkanatti himme baateetu magaalaan hin jirudha. Jechuun takkallee si himuu yoo baadhee fedhii kiyya malee giddiin fuudhanii naan galanii ennaammoo wallahi achis zafazzafee biraa deema akkam. Ayyee kootu ammaan afatti wal fuunana zafazzafta. Jechuun kadhatanii ofii kiyyaan fedhee heerume kafe wonna fedhe yoo ta'e yoo na nyaali. Gin ani hin fedhu kana hin barbaadu jedhee an giddiin fuudhanii naan deemanii ennaammoo mana sani isaa fi isaan mana isa walitti qabee gubee biraa galee akkam. Wallahi billahi. Osoo gubdee dubartiin duraanii bar dhiira ammaa lafarra yaatu tanniin caalti beeyta. Dhiirummattillee jagnummattillee waa hundattuu silaa jara namni gubee nama agarsiisu. Jarruu hin gubne asirra hin dandeettan isin taa'ammaa tunni hin dandeettan manaa miti. Arabaki waan sana kennan wallahi arabati kalli walli jechuun nama ofii kiyyaa fedhi laali ammallee roobsaan moo eenyuun maqaan kan kee laali ofii kiyyaa yoo jaaladhe inshaallah ka ijaan hin agarre ka haasa waasaan tolle ka deemu deemsa hin tolle ka ofii kiyyaa jaaladhe naa ta'a. Inshaallah yoo fedhe ka ijaan hin agarre ka dulloome ol jedhee duddaan hin deemne haa ta'u. Ka ofii kiyyaa iraasi kafallakku. Maal bareedaa mi maal tujjaaraa mi maal dachiin tun guutuun isa ibsaa inni dachii tana guutuu ibsaa deema yoo ta'e yoo ofiin barbaanne hin taa'u mamma qeessan. Ima hin teenne abadan. Ela simboone simbar ufiin taphataa hartaan shamarran ammaa tunniin wallahi. Isuma dhugaa isinii dhaaman. Kana ammoo guduunfadhu gurbattiin gurraattiin sun maan naan jette jedhi guyyaa tokko yaadatta. Mammadoon taatu batti jedhee waa fiduu dadhabe. Na dhagaye.
akkanatti isinillee yookaan maxbaqa arabaa keessatti amma jireenyi sirriidhaa aga tokko isinitti tolee jiraattanii gaafa biyyatti galtanii jettan bar yoo sukkau amma wallaahi isin atummaan amma akkana jirtu tun ji'a lama biyya taa'ime yoo ati akka manno barzaafii goydet jettee yoo ati baalli sirraan harca'in imagaliitu malaali. Beekaa barre an kana dura illee ilaali Itoophiyaa deemee deebi'eera. Itoophiyaa dhaqee argeera gin akkasillee yoo ta'e Itoophiyaa teettee bakka biraa teettee waan feete taatee ati uf hin dagatin malee qaamni kan kee inda'umaan gisee biyya namaarra jirurra gisee biyya jiru naawiyya. Mircaa kaa'uun dandeettan kaamma. Ka isinitti dhufe xayyib hayya jettaniituma waliin waan socho'u malee kana filadhee kanatti heerumaa kana filadhee ijoollee sabiyyi fuudhaa arabar namni biyyaa maal taate si xixiqqishuu tana wallaahi haala jalaa sabiyyi ana ajajila laalta ana ajaju takalee dalatte yahudu isu ine ይመለከትም ine ያንሰው ነው ine የሚመለከትኝ ጉዳይ ነገር የለም ግን ኦሶማ አከሲሌ ኩናን ተው filachuu osoo hin ta'ani bar filannoo irra jiru anam sila filannootii miti kan itti jiru dirqamaanii bakkaati jette sani dirqamaan abadan himan ta'uu jechuu jira malee kuniin bareedaa no dirqamaan miti lama carrammaan isin qabdaniyyuu carrammaan isin qabdanuu siin boone ka isin hafe lammaffaa yookaan sadaffaa yoo darrabdanii yaabbattan malee hin jiru tokko addatti isinii dhumatee jira yeroo keessan fixan maal jedhe naan jedhi qabadhu tan isuma dhugaa siidhaama. Finin taphatin ati. Haatiin keessan dhumatee jira. Fuudha jettee yoo ta'u akkana duubaan tiraasii irra ciiftu ofii uummanni. No. Yoo kophattiin fuudhatte makiinaa qabda ammati mana qabda. Gaafachuu eegalle. Moo isa na fuudha ka makiinaa bituuf inshaallah isa fuudhaara moo isa na fuudhaara. Nu baramma funyaaniin isinitti haasa'uu eegalle nutu isin gaafachuu eegalle bar makiinaa qabdani mana qabdani. Wallahi Walau yang dia tabarai dua mesti dia wallahi bila fato cina ada gefada. Fresh jadi ibu fresh fresh. Akan mati. Nami mewah sih gimana gefadu robsani nami coy itu jerabe taberahia. Namni oto screenshot foto ngone ti background di sini kada. Namni screenshot gula rakon. Atillee yoo rabbi uriin nu dheeresse tiktookii kanarra jirta anillee asumarra jira mucaan gurraattiin summaan naan jette jedhi qabadhu dubbii anamma siin jedhe tan hin agarta yoo ati bakka ganaano ante ganaani yoo makiinaa fi mana qabaatte addatti kophatti nyaachuu hin dandeetta yoo kanan qabaatin darrabdee dhayxa malee siin boone hin nyaattu addatti ka amma si ila si fuudha yoo ka bar waa janajjanaa hartaa isuma abdii isaa fa'aa wannaa jechuu dandeetta no si soba yeroodhaaf malee sinillee obboleessa kiyya badda biyyee nyaaddu ishee obboleessa kiyya ani ni jaarsi kiyya tabiraallee hin fuudhu anillee kabiraallee hin laalu warra hin qabne muutii qabadhu inni alhamdulillah salaam alaykum gin anummaan tuni akka tabiraa inni fuudhu fedhabe badda yaa fira jirta habibi qaali nama shamarri kun wanna malee abboo taai na dhiise obboleessa kiyya inni waa waraabbate haa sa'uu na dhiis bannaat baddaa obboleessa kiyya dhageeffadhu ani ni jaarsi kiyya si malee sadii fuudhe jaarsi kiyya yoo inni fuudhe maa fuutan jedhuun na duuba jechuun albee garaa kaayaa yoo inni na booda fuudhe na dura fuudhi jedhee itti hima dhageeffadhu na dura lamallee yoo si feesise dhagee si maanyiinji laantee bichaatti leblifa si maanjiin na dura sadi barbaaddaa fuudhi yoo jaaladha ta'e ta dirqii osoo hin ta'in ta dirqama jedhanii itti nagalcha osoo hin ta'in yoo nama kana jaaladhe namni kunnaa ta'a namni kunnaa horataa bakka ishee sooyyeenii maa'onaa ta'a labbati biyyee yaasab kusoo kaawwane ati habiibi fuudhu afurii illee karoora yoo qabaatte nooma dursii fuudhi
Ela na daga ya namma atille tante bafattemi ati si Hin jammare fixannee na fixachiisi yaa rabbii. fete ka la farra kisan Ati olini haasa'e si yookiin si dhagaa. Ati haasa'e si dhageeffadhu. wapa amma dubbi akka pasta harkisan olini ti fitaddu ayya si dhaggeeffadha Duraakisi. commenti disi na wajjin haasai Muhammad. Laal na dura fuudhuu karoora yoo qabaatte ana dura fuudhi jedhaan. Tokkoffaa qabaatu. Tokkoffaallee haa fuudhu. Lammaffaallee haa fuudhu. Karoorri isaa afur yoo ta'e. Jireenyi isaa tun afur an jara tana arfan walii yoo qabe horachuu danda'a yoo jedhe. Wiinii 13 qabaan. anillee sadi qabaate irraa deebifnaate Wallaatu deebita. osoo waan akka reefu jalaa deddeettu saniinillee namoota deebe Gaas taabtaa booda fuudhan qabu. Anuma dursee haa fuudhu. Ta fuudhuu barbaadu sanii jechuun na dursee fuudhee lamas takka illee yoo fuudhee lamas yoo fuudhee sadii illee yoo fuudhee shariyaanu afur biran taruu miti. Ta tokkoffaa fuudhe san akka inni itti horatu ilaala. Ta lammaffaa fuudhe sanis akka inni itti horatu ilaala. Ta sadaffaa fuudhe sanis akka inni itti horatu ilaala. Yoo ta arfaffaa aanallee horatuu danda'e ta'e weelkaam. Yoo hin dandeenye ta'e kanaan dudda isaa ta'uu waan jireenya hin jiraadha inni isaa jiraatu. Isumaan barbaadu. Nagaatti. na dhagaye ka nama san ta'u atillee nama naamusa qabu nama kabajaa qabu atamma akkanatti ilaal waan silaa jaarsi kan kee qofti mana keessatti innuu baxaaniyaa jalatti arguu qabu gabarra oolchite yoo jette meeshaa rakasaa tokko namni si jammar lafaan fuudhu fakkeenya gabaa yoo dhayte uffata salbaajiin gabaa keessa afamee taa'u uffata sanniin harkumaan fuutee akkam goota beektaa lallaaltee yookaan ufuma likkiteetu maachi darbitee suuqa dhaytee tasittaatu gatii qaalii baaftee bitatta sii galee eegatte immoo rakasaan gootee jette hiika nuu ibsi atamma raka ufra kaseessite simboone dhugaa si himoo yaame akka obboleetti tiyyaatti wallaahi akkanatti fuula namaa duratti as baatee gizee teettu namni yeroo maaf silaala maashaallah maarree bareedduu tennedhee si soba malee jechaa si jala afana wallahi kanummaan si jan ajjanu sunuyyuu yeroo ata kanatti laayivii haa ta'u yeroo viidiyoo waraabdu haa ta'u yeroo kamiyyuu si jaaladha jedhee onnee guutuun sin jaalatu yeroo si soba malee jaaladhu jibbi kuni wajii keeti malee kee ka isaatii miti kuni koo kee malee kun asaaba keeti malee asaaba isaa miti dhiirri amala dhiiraa hin wallaalu dhiirri amala dhiiraa hin wallaalu sii gale wallahi maal jedhe naan jedhe yoo heerumtellee nama miidiyaan fayyadamne nama biyya keessa baadiyaa niitorkiin hin jirre ta'etti heerumte malee abadan nama miidiyaa kanarra jiru wal bira jirra fayyaa nuttaa kennu umriin waa dheeres soba moo dhuga moo soba Muhammadi wallahi mee amma fakkeenya birraan asitti naa kaase muuziin ka qoola qabu moo ka qoolli irraa bayetu bareedaadha naa himi maa qullaa deemaaraani qullama deemaa artachuudha shari'aan akkanatti taa'etu hin jirti amma. Bakka. Bar yoo namni isin gorsellee akka waan namni isin itti naafee yookaan ammoo waan biraa. Innaa saginaalleen gorsa keetiif galatoome. Amma giddiin heerumtaa qooyiga. Maana amma hawaasi kadhadheesi heerumaa amma. Tirippilii dhagaasi. Haadha faatee ilaaltaniitti inni asirratti onnaan jennaa wallahi. Maqaa namaa meeshaan hin godhin. No zigaa maqaa namaa meeshaan hin godhin. Ayyee dhiise. Haadha faateen jaaladha na caalan jaalattu. Haadha faatee ati yookaan kalee deengadda barachuu dandeettaa. Bakka maqaa isittuun kaasuma haadha faatee ilaaltanii akkas hin ta'in isanii anamma maal akka ta'e nan beektu eenyu akka ta'e nan beektu zimmeettee akkana hin lafallafin. Maani kuno si argaa jira maani si jammar tiktookii kanarra bar warra amma feemasa maal jedhamu warra tarra qeleetiin nama rabsee yookaan beekumsan tokko hin qabne bar beekamtiin malee isuma dhugaa garuu isi warri xiqqoo akkana foolowarsiin keessan 100 seennaan beekaalleen isinii kawaa namaan jedhullee isinii isin malee namni waan beeku garuu namni fooloo 2,200 qabate wallaahi sammuun ka isin caalu guute. Sun si malee nuu miti okay? Sunisi imalee. Aboo ani osoo akka keessanii kana asirraa xaaxaat jedhe yoona wallahi miliyoona illee dadhabu gimmaasha miliyoona. Maal goonu argite nama arrabsinaa argite moo. Atamma gorsa kiyya kanan fudhatta moo hin fudhattu siin boone? Hin fudhadhu.
Hingal tamo hingal to asirra. Mana gabbak? Ana rabat injiru. Hingal endif tamo endif to tiktoki. Waan si galchu jira ma wanti si galchu jira geeffatte bara waan arrabaallee hunduma fixatte bara wanta tan bifte takkan jiru bara. Ani sinarra. Akkana ta'e jette wanta tan bifatte jiru bara hunduma waan arrabaa hunduma. Ani andaga isi gorse male bar silalle gorse arraba sini fakkaata. No, ama sanginaalle gorsi nama arrabsaa nama gorsan kana keessan qabnu no okay. Baasi challenge na intin na dhumatu baasi. Bar yoo artelle ufumatta ari male anatti naari walla. Ani akka obboleetti siyaatti siidhaame malee na siyaadha malee tuni gorsallee miti sii gala si namni na dura asirra jiru silaa namni na gorsuu qabu jennaan garagalii miilli mataa hooqee san taate hagatti man sitti mutanaa yuunarraa fudhachuu diddee bar. Laa galatoomni asirraa akkana ta'a ooltanii beekumtee argatan dhaan guyyaa takkaasa ganda namaallee hin arrabsine nama sin arrabsine namaanis walitti hin buune yeroo jalqabaas sin arrabse galatoomni ishee yeroo gaarii qabaadha. Ani sin arrabsine galatu. Dillu. Beerri amma yoo xiqqoo gorsa wayii kennituuf hin fudhattu abadan duutee dhabamti malee. Kanamee amma gur'uusaa faranjii fakkaatu nama dura afee akka taa'ee eenyu isii fuudha. Bokonaan maqaan kaasu. Walla namni biraa taa'u bokonaan dhoqqee dhiitee manatti nama lattafu sun. Abboosi faranjii fuutee maal gootame? Mee amma kanamma hin heeruma dilluun. Wallaahi soodde. Nama jalqaba si dabdee arrabse. Maal yoo arrabsuu miti inshallah osoo bira jiraadhe walla uleenila. Bakka biraallee nda'u harmoosiin badee akkatti haftee teettu kana keessadha. Kosi. Wallaahi billahi nama guddaa. Gubadhe ani coggaarree wallaahi billahi. Maa xiqqooma itti dhiyoon jiraatin. Darmaa shaarka. Wottu bayyala wottu bay. Fokkata. Wallahi yoo fin kabajin namni sin kabaju ka. Yoo atuuf xiqqeessite si xiqqeessa nam. Yoo atuuf kabaje si kabaja no. Haalumaatii waliin deemtu si hojii deemu. Wallahi. Yoo nama kabaje namni si kabaja yoo atammoo of xiqqeessite taane eegasi nuccuu furraa yaafte wanna nuccuutti godhuuf hin jiru wanna isii sattaruuf hin jiru adii gilsi amma namni amma wallahi feemasa maali jedhaniin kunniin ittiin himu akkana lekki jara ittiin himu. Wallahi. Ittiin himu maaliif hiree beekta bakka sallee inni yoo namatu itti haaraam yaannam natti aartee dhiifte dantaa isiiti nan oolchitu nan bulchitu nan nyaachiftu nan obaaftu wallahi isiin hin jiraadhu akka nama tokkootitti suutaan itti yaadde na siyaa dhaame feegan fudhadhate xirriqaa ittumaltu naan gahe namuu qabrii adda ofii gala heerumte heerumuu baatte aaga baanyimene. Qoya malee tabiraaf inni intervii goonaame haaloltu. Mangisti, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maalirreekum maal boorattee maal keessa deemaa jirta? Badagolo mee wanyatta meele waan akka burtukaanaa tana badamucha ilkaan qabda fayya maami. Ilkaan hin jiru godha ilkaan hin jiru. Mukkure akkuma kiyya sirraa dhumatti wal argaan jirru. Ila ijoolletu badamucha ila guftaa lafa kaayanneeti akkasi amma kutaan deemaa jirra. Wal argaan jirru sila maal taatarree mee baaka? Mukkure badagolo. Na argumaaf dhufte Ameerikaanii irraa. Mukkure. Illallah isin ammoo isa nama beeku adeemtu mangudditti hambaan dararru. Dalagattu Allah isaa kanatti sa'a bar ijoolleen ka'aa deema bishaan sannaa fuudhaa. Jettee ajaju qabdu Allah hiyyummaan tun waan nun godhin haa qabdu haa baddu ishee. Siifan. Sono jirru. Anchi? Maal si goote iyyummaan sono jirru. Oofee har'a ammoo si naggaattame.
Siratti fide anarra nama daakaa oolee badi ho'i sillee sirra bayaare gommaan achirraa ho'i sillee lafa dirigaa. Ana bira qabbanoostee deemte narraan baatu. Jorro kottu asitti ishii ana argaa tami yoo dhageesse kottu. Kottu suuqii kottu. Simaa yaaraatitti citte. Maa Maa kun on nyaannillee miidiyaa irraa amma maal tafere amma malee. na jammaru eddaami abba kottu walitti makadda. Na jammaru. Mallee bakka raftan yeroo raftan waan na godhaa ka selfiin hin jiraami ka dhaabbatu tokko ani isa fayyadama. Selfii san algaa duubaana kanatti dhaabaati ifaa banaati akkaataa itti ciiftan illee nutti mul'isaa ka. San malee homaa waan Raatiin jiru gadi asirraa nyaachuun bar yeroo waan hin qabneef cufee bahuu waan na dhiphiseefi. Jorri shugoottu amma ishii kottu. Ani barre yeroo ijoollummaa san si jaaladhee ture beektaa. Atnaabee guddaa malee. Beeksifadhu ture. Obboleessa kiyya yaamaara yoo dhufe. Eessatti na jaalatte? Aboo si jaaladhee ture bakka sitti madda soo jedhu yeroo san amma yoo sitti maddallee narraan taqabbaltu jedhe. Ufuma keessa garraree amma yaa gammaatu na keessa hin banne yoo si argu na keessa babbaddii beeyta. Walloo lubra sanumaa haasa'e. Wallahi fitta ijoollee gandaa. Silaa ilma meeqa qabna beeyta yoon? Fitta ijoollee gandaa fitta ijoollee gandaa. Bakka afaan ittiin waasiin jedhu hin qabu ammoo bodnaan jedha beeyta. Yeroo biraa walitti deebina. Jara warra akkana san bira dhaqi. Isaan bira dhaqa bakka yeroo biraa walitti deebina naafsi yeroo nagaa qabu yeroo tasgabbaa'e wayi. Abshir nagaa qabda ammallee. Abshir. Nagaa qabatte kun harkaa baara kuweddii qooyime. Irra galfattee dhufte amma. Bar takkaan dhaa jedhee dhufee ati na ta'i baate amma siin dhooftan ooluma deebisee nama biraa irratti darbadhu malee illee taa'uu hin danda'u beekta. Na cinqiti. Rakkisa. Akkasii xiqqoo deddeebi'amee booda gara galgalaarra. Nama jechuun hin dandeenye tan amma yoo waa jedheen abbaan galgala dhagee mana dura dhaabbata. Hin ulfaata. Yoo jette warri harkaa walii seena faayitii dullaa guuratee hooy milishaan illee laal boottii diree eegas waan gandee shibbiraa eegan jolfituuf hin jiru beektan nagamaan adeemtu isii garuma keessaatiin gorsaan qajeelti. Wallahi martuu sila warri asirraa fayyadamu kunni wal beeytanii wal beeynee akka ajaa'ibaatitti akkami wal wallaal. Maa sobda afiyoo hin sobee hin beeytu bar mucattiin sitti himaamee qoy. Mee warra laayivii taa'u kana guutuu isaa takka takkaan laala. Maa inni akka isaa faranjii aanan guuteetti gurruun isaanii akkana gabbu bu'ee ta'a maal ol na qaba jedha bar waan naannoo ol qabuu dadhabde bar maal sun daggaafiin jala kaa'antuni. Xuux mayaasha afaan Amaaraa malee afaan Oromootiin hin qabdu maqaa qabduu harma. Walla qabduun harmaatu nam'ee taaptaaf godha harkaan jaran. Kamilee jedha qabduu harmaatu nu giddii lamaan darrabdii fi sharikaa dhayxee irratti hodhanii fi akkasitti ittiin ol qabdii hin beeku. Sharikatti yoo irratti dalagamte malee suuqatti mee namni suuqa ishii qabdan hin jiru bar. Achi dhayxee achitti saayizii saniin xiqqoo bal'isaati amma qabduu harmaa jarri harmatti godhattu san warri laayivii taa'u akka amma agartanii kunneen kunoo shaamisiiti yaani godhadhu tana ittiin taa'achaadha akkanatti yoo itti godhan mina inati hizbinaacho koo ammallee takka isinii affeera koottamee lafe tunnama hedduun jiranii akkam goona badii koo dhaqee fidaa koo himaa gandarra deemee baraan isinii barbaade fidaa jira. Isin taaf godhaan jirtani maaliif fidaa jiru? Jooyiniidhaa tuni garee wayiiti. Yaa salaam yaa rabbi yaa Allah Allahu wallah nama amata 5 4 3 asirratti asumarra taa'u online ma kanar.
ofii faayidaa asirraan argatu. Wallah warrummaan waa argatu warra kaayiroo jiru san tokkocha yoo ta'e malee kun akkanuma asirraa faandoo yaasaa kun. Kanumaan asirraa xiixxiit jedhaa oola malee. Sila TikTok kana fayyadamuun dirqama moo akkamii danuu baasaan? Ati mee gargaartaa wallaahi waan takkan argaddoon akkanumaan lafa lafa. Maaltu aken shugguuti illeen kolfitee harka matarra kaattee kolfu achi abaabamu takka gac namni nama godhan jiru osoo walitti qabamtee sila abaabaan takka rakkoon qabu. Qaroo asii waan nutti hin kennin warra. Kadhaa kanallee hedduun beeknu afaan nun beeku isin waa ofiin beeytanii waan naan jettan. Akkana godha gattuqa akkana godha inni karaa isinii qajeelchin. Mobaayila isinirraa fuunee ofii kenni nama akkam goon. Ol si gimee kottu akkan. Akkana si gimee lafee natti dhiyaaddu akkana si argaan jiru. Eeywa. Mee gadi bani. Waalaikum salam warahmatullahi. Jirtu akkam nagaadha? Injira wallah alhamdulillah mee kan mul'atu lafee. Buzee Maal galatu. irra sitaree lafee? Lafee jechuun bar nama jaalatanii lafee jedhanii nama arganii lafee hin jedhaniiyyu. Anu osoo isin argin lafee jechuu kiyya afaan tun al bahee dhiifama. Mee viidiyoo banadhu. Galatamii yana jaalachuu keetiif lakkeen viidiyoon bahu. Si wayya uno. Akka na si wayya. Si wayya. Si wayya si wayya. Si ma wayya. Kooya takka isin argeen mallee tana takka ragafee achi ammoo kooya amartittiin tuyyoo naa deefte amartittii tana afaan amaarinyaa hiyya tabtaabbaasanii naqa. Yaa Rab. Dhufte kunoo dhufte. Welcome. Tulillee tama waliin gooyde bada jira. Ayuuti. Hello. Badii maal taate jarana. Bar namni bakka manno anchi እየጠበቁሽ አይደለም እንዴ? ድምፅሽ የለም። Waay! አዎ አዩቲ እንዴት ነሽ? Deena አቋቋምሽ ደግሞ ያምራል። ምነው ሰርግ አላችሁ እንዴ? ወላ እመጣለሁ። ሎኬሽኑን ላኩልኝ። የሪያድ ቀብጦች ናችሁ? የት ነው አለሽው? Malo liga tu talte kana manjar sirradu abora hakot ko me ta karge Amerikaan akkami? Ambar Amerikaan jiru. Eessa jirta?
Ana Australian jira malee Amerikaan jiru bar. yaa ki an waytu bakka ummata yaata waan biyya faranjoota tanama Bosniyaa alleen taane dhageennan gurra akka harree waraabessaa gartee ol ka'ee dhadhaabbata. Sila kofla qabda yaa abbootu sila maal akka fariida layda. Abboora achi jirta ree atamma dhuguma achi jirta achi jira namni. Achi jiree wallaahi. Maashaallah wallahi maashaallah jedhani bar shamara teenya itti dadhabee bar tiktok makana raaboo harmu waliitanii nutti gadi waan maannu harma gadhiifti yoo harmu gadhiiftanii asirraan iyyina ganzaba walirra kaadhaati Awustiraaliyaa dhaqaati fataa jira kun akka raahatti ciisaaleen inna diddeetti yaa dhaqee akkam godhame wallahi sana Video jala deemee biqiyyoo mataa akka raata galtee siyaala kuutaa share godhaa. Gaya ati yubar yo ati maratu takasir rari tu maratu ara wadu fata bira Abu ati yaa boolaan ati bakka wanni daleedduhu di bakka maaliif irraa mana filmiin banaleeti. amma bano date ko studio ti mesha wangu gutun dabe Wallahi barati bara khafla wallahi video te jala deemee nan kofla. Iro waa barga isa yeeti saawi. lufte ka ati tarifen sakana jennan lufte wallahi jala jirti wallahi wallahi Biqiyyoo rifeensa kanaadha. ya ke bilisa rahan kamera normala bante 4G da bante mal gota baka si yo akira takatti yadde male akattu kararra yo ciifte alarra achi galu didde nyaanni si waan ati hoteela sada burji khalifa mata gubbarra baate bitattu caal akkatti fidaniif Maqaati yarraahan mormaa ittillee bareeddoodha. Ililiidha bar ililli diimtuudha laal hin gartuudha. amma raha ko takka ani bakka amma si jala fitu si qabadde akkam waajiranii Ililiidha bar ililli diimtuudha. Maqaati yarraahan raahaan akkattillee bareeddoodha buleessa kiyya. Raahaan akkattillee bareeddoodha. akka feete ta'iitiin na dhaga'i gaati singilii moo dabilii Alakki animmaa dabiliidha. wallahi Wallahi. mee singil maamaa naa barbaade abbo Singilmaamaan maali? Singilmaam moo? singil maam Okay, inshallah. Siifin inshallah miti tafardiiti beek ani amata dheeraa ifaaje bakka ani waligala achuma naa fidde yoo feete miilallee narraa dhiqe haa jettu sarraatanya naa godhattu rakkoo hin qabu Awa sarraatanya eessatti namni sarraatanya nama godhataa miti hin jiru wanni kullaamu. no ankal dimaam jedhe malee yaa biyya san dhaquu xiqqo darbee hawwiin na keessa hin jira Namba numa deemta. Anuu barkaa yeroo marraan hin dhufe asii. okay ati wanna maal enno Salim Umaru achitti rifeensa mulluqqoodhee ofirraa fixatee tareemi Ani tuuqee barkaa yeroo ambar osoo saraan hin deeme ambar waggaa afur qofatti hin deeme. du'aayii qabda ati du'aayii qabda biyya arabaa tana dhuftee turte Ijipti kaa ture kaa Ijipti kaa amata amma afuriin taa'in siin jee bar Masri. no achi dura biyya arabaa kana dhufte Takka biyyarraa been beekan. Faristiin biyya achuma Ijiptuma. bareeda wallahi ani ijoollee mana madaamitti disti waliin tumaa utuu tan ittime waa takka namni na dhagahu hin jiru bara 2020 durallee ittumayya maanno bara 2020 waggaa 5 durallee ittumayya har'allee ittumayya ani bar miidiyaa kanarraa Itoophiyaa afiratti galee badee bar Yaa Rabbi irraa bitu isaanillee. wal siinqixxooytu jireenya kee naannessuu fi miidiyaa Duuba bareewanidha. Bar yoo Rabbiin sirraa jijjiire malillee hin jijjiiramtu beektaa. rabbi jaraa kararran ta'an eenyu sababaa namaa taa'u ufiyyuu sababaa ufiin ta'an maaliif amma shamarri fakkeenya 100 takkaa yoo dalayde 10 takkaa suni Itoophiyaa 40 gadi hin taatu. Eegale waggaa
Mee kuma afurtamaa tana waggaa lamaan baay'isi waggaa lamatti irraa hirrifta booda wacii rakkoon qabu. Wallahi siimu namni kaayiroo dhufe biyya maran jiran gabaabumatti. Abroon Ani barra hawwee achi deema jedhee paaspoortii hunda baafadhee eegan deema jedhee ka'e jinniin kiyyan akka beektaa jinnii garanaa qabaa qaba haaraa kana. Dhahee asiin nafi amma baatii shanii bareega dhufe. Dubaay jirtaa? Suudii jira. Wallahi. Wallahi. Ambar Dubaay jirtaan sisee bar. Akka dhalaa tana foggortaa beektaa? Warri Dubaay sa'aatii iyyuu eessaa fuudha. Ambar waan Dubaay jirtuun sisee. Ansuma jala deematuma kofluudha bakka gisee hunda waanuma ati gadhiisu sodaatu. Wanni koflaa. Waan kolfaa fidi qaba. Giseen ka dhalaa akkasii baay'oo sana seeratti nachi taa godha. Duraanuu seeratti sheerachi godhaa miti. Ahaa. Sheeriin goota harkaanillee waa deemime. TikTokiin noomaa kennaan jiru ijoolleen didde sadaqaa darbu. Gisee geema namaa wajji faa taphattu ani irratti sheer godhadhuuba. Siifin kannaa. Gaafa geemaa naa hin kennite. Geema xixiqqaa kana moo sila guyyaa qaxarootti qabadde. Gaafa itti qabatte siifin kanna wallahi. Ani maa eenyu waliin itti qabadde eenyu na beeka eenyu wal beekan beekuwa. Intalu mataa akka kana hojii qabadhu bees. Si dhageettee jala jirti walla. Haala keessu haa wayini boqotu jeere feesasii kana akkana goote malee. Qaabimee takkana tabsiisi. Ani qabu wanni qabu Allah giftaran qaban dhugaa rabbiin taphadhuan. Rakkoon qabu akkanuma taa'urraa jechuun taaftaafi mallee haa godhani. Yaa rabbi khayya wallahi ani fadhu bargeeman jaaladhu ani fadhu geema. Naafin godhanii bara. Wallahi. Erkattee tumaraayesu maal hojiin hin jiruure? Ay halkanii taamo. Isin bira halkanii nu biraa kun horee fudhiyaa jirti aduu. Isin biraan baati. Halkanii raasaa torban daqiiqaa fudhataa akka Itoophiyaa. Sa'a torba nu dura deemtan jecha. Amma booda sa'aatii 9 isin dura deemna gizee oo'u seera. Amma kan dura taphata. Nullee akkasi. Amma magriibni gana sa'a tokko tafe na bira. Sa'a 8 isin dura deemnaa amma. Sa'a 8 amma sa'a 6 sa'a 7 sa'a 8. Ayo barisoo. Habibti yaa ruuhi. Maaluma sii kennite booleen darbite akkanatti yaa ruuhi jettu. Way bar intala isma khiyya bar fira khiyya bar wallahi. Waatin ti warra isaati haasoo inni loqoda keetii warra Harargee fakkaata. Maqaan kan kee warra Arsii fakkaata. Atummaan mataan teetu ijoollee Harargee fakkaata. Ani. Wakil itti dhaladhe Harargee. Taakka. Abbaan kiyya warra Baaleeti. Lama haati ta'e warra Arsiiti. Miti haati tiyya Harargee. Abbaan kiyya Baale. Baale eessa? Baale Gooroo. Halkaa Buttaa. Buttaa. Maarree dhufteetuma mana jalan nagalte ba? Wallahi. Wallah. Achi wallahi. Abbaan kiyya dhaloonni achi. Nu naannoma roobeeti garuu. Roobee majala kilomeetira. Sabiira ni qabaa, miicarraas nan qabaa, jindhiiris ni qabnaa, bakka hunda jiran. Firri abbaa kiyyaa. Facaatee haa jiraatu. Anamma karaa makaa yeroo ittiin dhaqu bichaa naa himi karaa. Yeroo biyya dhaqeetuma biyyarra deemtaa barre xayyaara ta'itaa. Fiizaa malee moo? Fiizaa dhawatee deemta kaawoo 250 jedhanii. Waanuma barbaatii 3 dhaydhaa. Waan baatii 3 dhungoo. Ati baatii waanuma baatii 3 moo 2 dhaydhaa. Yeroo
Akkasuma si osoo qajeelte dalagaa si tanatti hin qajeelle dalagaan kana mataa dabdibeedha. Ati amma laal baatii sadii walitti dhaabitu gitti godhi dalagi. Itti jedhu kaayiroo biyya